Koi dombir tokkoffaa dhageeffadhu hangan nabuuftan malee homaan hangootan tokkoffaa hasuun maakii janaajjanee dhabe ahmiyyeen janaajjanee dhabe hinaaffaaf akkana taatan malee waan akkanaa dhiisaatiin jireenya ofii haa jiraatu. Manni kun siishin dibeetidha. Ayer gaafii naa deebisa so. Maakii wayi ka gaafii si gaafata gaafii naa deebisa maa sodaatan. Baaburee ila qoy si deebisa achi bira yuun tarin garreeti deemtullee naa gala hin beeka. Haati faaqeetii fi maakiin saanii takka waliin nyaatan jaarsa takka waliin dhungatan kiisiingii jaraa wal godhan reef asirra fidee tiktookiin na adala kiis wal godhan haati faaqee maakiin gadi baatee dubbattee isinlee laayifiirra dhuftee maal jette nadhoo baalee kan irri Bangaaliif Suudaaniidhas hin jenne amee ganna buus malee irratti baabura aadi hin jenne fattaala hin jenne haati faaqee maasiga yoo balufaan ta'u walaataa sagalee isii isinii fidee dhufa ka haati faate akka jedhe sagalee wallahi sagalee isinii fidee dhufa haati faate nadhoo baale dhiirri sanuyyuu dhiiratti muka taadhaitu qoshaashaa yoo naan ta'in kun jiroo kanayyuu laalama maraata osoo rifeensi muraatuma dhiirri baale birrii ilaalama Bahasan dhageeffadhu gochi sabboona kana galchee gabbara ayyee wanni maakii dhufee fi wanni maakii nama na callisaa mee gabbara maal gaafanna Abo nama tikesina yake. Kana dhageeffadhu dombir. Dhageeffadhu asu. Dhagaye dombir. Yoo haasofte akka baabura itti Abo tikesuun deemina wallahi. Waa nama tike ilma dhiiraa. Abo dombir baas. Galchin dombir. Familia dhiiraa tikesina. Galchin dombir. Galchin. Tokkoffaa haati dhimma nama dhuunfaatiif wallabdeef jettee ay keessatti namaa waa hin jedhin sigale wallabbii qabdan maakiilleen isin didde haadha faateetiin illee wallabbii qabdan dubbii hin jirre namarraan kaana callise dammoo makarajii suudaanii maal ta'u seene dhageeffadhu walloisuun bu'aan qabdu dhiirri haati haadha ijoollee baalee keessaa jette baabureedha tokkoffaa takkaa shamara godheen beeku dhugaa jettee itti kenni yaa siyaa godhu baabureen jette haati wallahi billahi habarsooni killee fuulduratti cabsee habarsoon godhani rabbiis habarsoo ijaasaa fuusee godhani jettee simaal godhani wallahi simaa guddaa kana jotiin godhani inde no silaaltee jettee Wallahi. inde baabureen makarajii suudaanii Abbo dombir gaafiin gaafatin dubbiin dhumate jireenyi namaa ujilidha dhageef ijoolleen haa jira ati maal goota nama takaraakkarta loosan waamaa fi manni mana siyaasaatii miti dhageeffadhu walumaa galatti ila koy haati faateen jenne jireenya ofii ibsishaa fi maakiin jiraataa jirti assalaamu alaikum jaraa miti afarsoon dubartii qaama miidhamtuu paaralaayis taate gudeedaa jiru riyaad keessa taa'ee maalirraa dubbachuu qabdan dubartii paaralaayis taate dubartii siigalee dubartii qaama miidhamtoota riyaad keessa taa'ee namni gudeedaa jiru hafarsoodha hafarsoodhaa dubbadhaa malee waa'ee jireenya namaa keessaa kana keessaan haraama dalaga dubartii qaama miidhamtoota namni riyaad keessa taa'ee gudeedaa jiru hafarsoo oorooti leebaa maal godhanii wasanaatan inde agayoo marka walirra qabdan dhiyoo tana arabiyyaan haa ergiinaan jedhe ka dubartiidhaan dhiiban dubartii qaama miidhamtuu gudeedee shaajii akkanaa qabaye tinki jiba dubartii qaama miidhamtoota markaza keessaa fidee saliibama markaza gadi markaza keessaa fidee dubartii qaama miidhamtuu ka gudeedu isaanuu waan jenne akkamitti waa'ee ashitti fa'aa dubbatan dhiisa haa jiraatu warri kaayiroo harka keessaa fudhadha izzaw qaama miidhamtoota namni gudeeduudhaan beekame hafarsoodha leebochi
Bikki walitti. Afaan kanaan booda Onneen akkana. afaatee akka tarraffitu si godhuun. Ada baate irra baabure wallahi du'ee dhabaa malee maal jechuudha. Afaanuma kana wallahi baaburee kana afaanuma kana afaatee uummata godhee akka tarraffitu si godhuun. Wallahi bidhaan haadha baatee manaa fittee jama. Akkana. Haadha baatee manaa fittee jama. Abbaan feetan waan feetan jedha. Deemate kaansiraa nama. Wallahi si beeka kanarra si beeka waan qabu. Wallahi dhugaa jedhee barante wallahi haati baatee dhugaa jettee bara itti baale birri irraa naftu. Birri biyya isa irraa namni malee birri. Baajota kitti bar biyya kana 500 bararanii bar baajota kitti 500 deemti. Amma barsoo qaama miidhamtoota rabbitti qabe malee osoo nama nagaya nama dalagatu taate baajota akka 500 herrega. Birri la beeki ya gaafi ati gaafatu hashuu deemisi ittaan jiru jedhu horsii deemne ni jechuudha. Mati dubbii qotooti lombir dubbii lafa jiru warra lombir. Wallahi dhugaa wallahi lazim waan isin hin jedhin hin jenne rabbi addunyaa kanarraa na haa kaasu haati baatee jecheesii hin jedhe tokkoffaa. Shamarri baare nani fi bangaan hin jedhe taphatee aadaa. Awwaala jette gaagara waa qaraati amma jenne. Enta jenne sana jenne. Amma tokkoffaa dhiyeenya kana maaliif jennaan wallahi billahi namni maraata Nama tukinnaa jette ammana sirreessaa warra nama tukinnaa jette. Seer haasaa beeku hooriyaan argite anan sirreessanatti gadhiisi. yaa rabbi korona ajilooti. maaltu korona fi korkor jedhare maaltu ada baate. Ofirraa dhaabi jiru namicha kana ofirraa qabi jiru. Suuqii basalaatti kiliinii bitatu kun waan jedhaa jilo. Bakkalashin ne mata kasa yasu tarafas. Oi hante amma wa tikiri bara barnu ta shitti akana da gurubat. Sila sini jenne asa undan den warre sum jenno jela sini jenne asa undan den. Gullo dubbadu se ba kana mata aja jole daima rufta chukalafte te takara. Kamita asa ko me sarran bal. Babure ne no babure ne Segala yang kalau kami dua. Miyuti kabata na sa. Duriye. Duriye sila ye segala kami. Assalamu alaikum warahmatullah. Ma mi ti ka banna me asa iwa ka manne kare bi da dito. Komenti to kawa tadi. Bora ke komenti yang lawan aja itu berarti never saranya. Agaya. तो कुछ बढ़ती है कब निकल ताफर सारांजे ऐसे तर Tawabu ni nyote ndo kwanza hiyo. Itu bala baka. Bala baka dai. La ilaha illallah. Amia da bo o yejar mafakata bulu kurwa. Babu afi dubartii dhaltee kaate fakkaata gaaboo maal kun 40 fakkaata tabu gamani. Tidak. Mana sakada? Ini tikudi. चलो मार के कर लगा